كفونا أردفتوتا بكتوب الرخصما أجايبا قبلنا إسني يعني أكم نجا خسن إسني جتشا نجا إسني قافتو هندجنة خصما أدا خصما هارا سجلة أجايباتين بكم سجلة أجايباتين بكم وجتشولا سجلة بيو واريو دبلته سجلة أجايباتين دندتي جبانا مقبول جتشولا خصما خنا walin turti garii isnin jaa khesumaanis eenyu maqaan isaa yoonaan jettan obsa Ahmad yeroo gabaabduu keessatti kallattiidhaan fidee isin afeeruudhaaf qophiidha ammaaf shoora sabboontonni qaqqaaliin tokko hojjetaatii jiran injifannoo isaanii gabaasarra nu oolchee gara istuudiyoo keenyaa nuuf dhiyeesse obsa Ahmad walin turti garii isnin jaa Nora nufana tura hora bula ya kanonela nadesu kanyani kena jabesu dufena la lundandesu. Okay guys, ebine walta channel jirra me yani khasma warjatan obsa junaydi obsa wajin turti garii isnin jina obsa mo khargannu khara website jini me ibsa guyyaa irraan kana dura ta'an Oromoo tiktaakerochi guruupi abba bakkalcha miidiyaaf kennaniin taarikaan fi tibbana qeerroof qarreen ilmaan naftanyoota irra fudhachuu jiruun baay'ee adabnee jirra ni eegalle maleen xumurre waan isin hojjechaa jirtan waan boonsa jajjabaadha gara fuulduratti injifannoo yeroo gabaabduu keessatti ni galchina seenaaf aadaa Oromoo teenyaa ol baafnee ni mul'ifna warra immoo nurra duuluu barbaadan bakka isaan barbaadan ni galchina jajjabaadha jechuun ijoolleef dhaame garaagarummaa daqiiqaa 30 keessatti akkana jechuun jaalfadiil fuul Facebook isarra barreesse abjuun sehin dhugaadha Oromoon duraanu qacalleessu sodaa sittiin fakkaatin obsa waan qabuuf haseene arrammoo tuttuuti ofitti nu kaafte TikTok miti bakkuma tokkottuun yolaan baatu qeerroof qarree wajjin qabsoo seente laaftumatti ibiddaan nyaatamte jechuun itti koofle jaal sabboonalleen akkana jechuu yoo ibsatu barreeffama isaa dheeraa afaan faranjiitii fi afaan faransaay keessatti dabale kanaan alaabaa Oromoota goote hedduutti dhaabne dhiigamma sakamtee as geesse ati har'a ol baaftee TikTok irratti dhichisuu feetaa goonni man hidhaa gallaan goonni biraa jiru si fakkaate Oromoon duraanuu goote isaanii wajjiwatti seentee nyaatamuuf deemte qeerroof qarreen isinii yartuu kana dhiisi mootummaa waggaa 27 biyya bulchee hukuffne beena addunyaan nu ragaadha isin yartuun humaa miti bakka isin galchina injifannoon ilmaa Oromooti jechuun dhaadhaate walumaa galatti injifannoon tibbana ijoolleen TikTok irratti taasisaa jirtuun qarreen harka rukutuun qarreef qeerroof qarreen irratti walii galanii harka rukutan kanaan ilmaan naftanyoota baay'ee yoo nyaataman injifannoon ilmaan Oromoo tahuu guutumaa guutuutti akka shakkii hin qabne dhaamuudhaan jajjabaadha jechuun xumuraati. Sama dalama bifa gubbaadhaale gariin ilma namaa sadarkaa namoomaa kennaaf murtii maraa suni dogongoraa namni dhugaan suuta dubbiin hin daddaqu na argaa je'eetis hedduu babbalagu namni dhugaan suuta dubbiin hin daddaqu na argaa je'eetis hedduu babbalagu ifi dubbachuurra satasuu guddisaa takkitti dubbatu waa muree murteessa Salina dagalla ya hedduu kana galatooma share like subscribe gochuu hin dagatin and also press this bell icon.